seenaa suukaneessaa san keessa dabarree gaafa waa qofaa qabsaa'anii Oromiyaan kanarra dukkanooftu turte. Namni waliin beeku ture. Asii kaasanii taaddasan shawatti quba qabaatan. Akka irraa feesbuukiin hin turre, akka irraa bilbilli hin turre beeytu. Wanni Adam Saaddoo waraqaa asii fuudhee yoo inni achi dhaqu wal quban qabanii taaddasan faayidaa jiran. Qeerroo hin shawwataminaa. Kijiba hafuufeera fuutu kanaan hin shawwataminaa. Namni kenna waan inni keessa dabre riiraa tana isinitti hima. Riiraa qofaa miti. Oromiyaa hunda keessatti namni keenya humna isaa hamma danda'een qabsaa'ee dhufe. Waadaan nu qabnu maali? Tokko. Taakkuu takka of duuban deebinu. Taakkuu takka. Biyya teenya irratti lafa Baalee, lafa Oromiyaa, lafa Wallaggaa, lafa Shawaa, lafa Booranaa taakkuu takka abbaa fedheef hin kenninu dabarsitee hin kenninu. Lammaffaa. Amma booda ardii tanarratti ardii dhiiga goototaatiin jaaramte tanarratti nama Oromoon barbaadeen alatti nama warri riiraa filateen alatti nama gosti Baalee biyyi Baalee naataa je'ee filateen alatti ergamtuuf tultullaan Habashaan ergattu abadan biyya tana hin bulchitu. Kana beekuu barbaachisaadha. Never. Abadan. Qeerroo jiruu mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaan qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhanillee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiruu miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namarraa ciraa turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaan. Jireenya wabiin qabee